Yeroon ishee yoom? Guyyaa akkasiitiin jennee asuma Maal isheeti kan cabe? asii see jalatu gommaan kute. As dachaafattoo gidduu. Kan gidduu? Harka keessan kaasaa. Tokkoffaa balaa dingataa akka tasaa Waaqayyo sanarra haa dabarsu. Ameen. Harka kee diriirfadhu ana wajjin walii galii. Waaqayyo wajjin walii galii jabaadha utuu ati jettee jirtu jabina Waaqayyo bira kan darbeemtu hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balaan dingataa akka tasaa maqaa Yesuusiin sin argatin. Ameen. 2014tti balaa dingataa namootaaf qophaa'e keessa ati hin jiraatin. Ameen. Atiif qomoon kee maqaa Gooftaa Yesuusiin nagaata. Balaa dingataa bara kanatti waxmadii dingataa bara kanatti siif kaa'ame rukuteera. Namni tokko harka keerraa asiitii kashafeera jedhi maaloo. Balaa dingataa kan konkolaataa ta'uu kan namaan dhufu haa ta'uu kan seexanaan dhufu haa ta'uu maqaa Yesuusiin akkasin arganne bira si dabarseera. Bahii Yesuus Kiristoosin balaan dingataa irratti hin ta'u. Dabalaa balaan dingataa irratti hin ta'u jedhame ma. Dabalaa balaan dingataa duuni dingataa salphini dingataa irratti hin ta'u jedha. Ishi akka mucaan kee miila isheetiin adeemtu namanta. Nama amanee fide achiyyuu qaxaroodhaan achiiftee turte indaganaa yeroo madaaseenni kun qooruu lafaa iddisee narviitu tuqame gatii ta'eef lafaa hojjetama jennaan dookteroonni iyyuu silkii koo fudhatanii jechuudha achitti dawwalanii mucaa kee naafisuu barbaaddee maaliif baastaa jennaan kana booddee kan ogeessa yaalaa hin gaa bakka Waaqayyotti darbu jedhee jala achumaan mucaa fudhatanii naafidan. Opereeshinii godhanii dadhabanii narviin see tuqameeraa lammaffaa opereeshinii goona jennaan ati garuu kanaa booddee kan namaa hin gaa kan Waaqayyoo itti naafa darbu jette. Tadarbu Yesuus. Harka keessan kaasaa tadarbu Yesuus. Amman fayyitaa? Waaqayyo si fayyisaa? Nam fayyaa nageessettee dhuftee? Mana kiimii moo Yesuusii wayya? Yesuusii wayya. Looraa tiyaakee boos. Miila kana nana jaja yaa Gooftaa saatii kana kaasee gulubbiin jilbaa tuqame kun adeebi'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni isaan dhangala'eera jilbishee tuqameera jedhan kun amma soba haa ta'u. Kan namaa hin gaa kan Waaqayyootti darbu jettee fiddee maqaa Gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin miila kanaa harka keetiin qabi. Miila kanaan mucaan kun ammuma deemuu jalqabdu. Miila kanaan ammuma socho'uu jalqabdu. Milikkiti fayyinaa amma mucaa kanaaf miila kana irratti haa ta'u. Miila kanaaf fayyina ajajeera. Miila kanaan deemta? Deemta? Ishee harka keessan bal'isaa. Amantii akka daa'ima kanaa siniif haa kennu. Yesuus ilma Waaqayyoo miila kana lafaa kaaseera. Miila kana lafaa kaas. Maqaa Yesuus miila nana deemi. Miila nana socho'i. Socho'i amma maqaa Yesuusiin. Narviin tuqameera jedhame kun haa deebi'u. Lafa jiru narviin kee kan tuqameera siin jedhan socho'uu kan hin dandeenye miili kee haa socho'u. Sila namaan qabamtee yoo dhufteyyuu amma of danda'i deemi. Deemi maqaa Gooftaa Yesuusiitiin. Deemi maqaa roolaa seekaataafoo leepeendoroo lobosha. Deemi ariifadhuuti. Deemi ariifadhuuti. Kaataambeelaa daandoodhaa saadiyaalaa. Yesuus ilma Waaqayyo galanni siif hin ta'a ulfinni siif hin ta'a ilillee siif hin ta'a. Miila narviin tuqame kan kaasu harka fayyisuu Waaqayyo. Ilillee guddaa galata guddaa. Yes, deemi ariifadhu hiiki. Lojanda rayana dola katabeya Yesus